سينا سينا ان شاء الله. طيب انا متوقع سينا. كان بلا سينا يوم درام. ان شاء الله بريان نمني لامسكم بريغا وتاو ان شاء الله يا رب جي خام كيس يرو في خاني لين يا رب خني بران تاتي اكوبايل لمنتي غيا دنگدا غيا سبتي چورا منو بليس خينيا قلمو دفني اس زياره باتينيس باتي رمضاناتي باتي نمنيغا هدولين عبادات هونداو صدقات هونداو تينغرتي حالت مدي توان تاتي خيس زياره نتاتي نو بليس خينيا زياره akkaataa inni itti jiru kun waggaa afur guutuu bifa kanaan akka jiru illee dubbannee turre. Ziyaaraan dhufne suni akkam guddootii fi akka sheekan kaayirootti dhufnee ilaallee turre. Guyyaa irraan tana akka hawaasa kaayirootii fi akka gartee uummata keenya kan Oromoo kan biitanaa guututti mana isaa kan dhufne inshaallah isaafillee du'aa goonee waan dandeenyuun darbannee bifa kanaan hawaasni gita kallee argameeti jira. Sheekan illee argamanii jira manguddoo illee jirti. Haga argannillee harkatti qabannee jirra namoota takka takka illee warri kana illee nu kan jazakumullahu khairan rabbiin gartee guddoo bika isin haa buusu kaas keessa amma jiruu fi dhiyootan illee nu kanneen hundi keessa nu galatoomaa isin jenna itti aansuudhaan namoota dukkaana keessanii jirtanii nama san illee adamuraasaa rabbiin haa guutuuf jenna. Gabaabumatti obboleen kiyya obboleessa keenya kuni waggaa afur guutuu amma leela deebi'ee waggaa afur guutuu bifa kanaan jira miilli tokko kun ilaa asitti murameeti xiqqoo argamee sin garsiisa. Ilaa asitti muramee jira madaadha asiin lafeen baatee jirti bika kana jechuudha. Foon kun irraa nyaadhamee dhumee lafeen bika kanaan banaa jirti guutamuu dadhabamee jechuudha. Kanaaf ammallee dhukkubni kun itti deemaa jira waan du'aa miti tun qabu namni kun waggaa afur guutuu kusiisarra jira miilli kunillee akkuma agartan kanatti asitti ilaa gurraachomee jira kunillee itti ol deemu jira. Kanaaf gaa inshaallah baleen fayyaan faaya bikka isaa kan buunee laaluudha qabna baleen islaamaa obaasaa mana kana jira. Namni gabbaasu hin jiru namni hedduun hawaasni keenya kabiitanaa keessaafu obboleessa keenya dagannee jirra haqasaa dhiibnee jirra guddaan as keessa jiru xiqqaan shamarran haawwan dargaggeessi sheekan keenya hundinuu obboleessa keenya kana bikka gartanitti labsii sana hawaasa biraan nuu gayaati namuu gartee waan qabdanii cinaanuu dhaabbadhaadhaa isin jenna itti aansuudhaan sheekan keenya as jiranii manguddoonis as jira abbaan amaalillee bikka kana jira jaarsowwan ajillee jiranii abdukariimillee bikka kana ni dhufa abbaan ruballee jira sheekni as jira bikka kana dhaabbannee inshaallah hawaasa keenyaan inshaallah dhaamsa kana biraan geennee وربي سبحانه وتعالى أسين دنديسي برد أبني أكمل رسول الله عليه الصلاة والسلام نجيت داو مرضاكم بصدق نجي مريدي خيسن تكاون وكبسا خيسن تكارن قرتي ولا أنا الآن نجي أنا في حاجاتي سنتكو في قد ربي نسين هاباسو وبليس خيني خنا براها أبنون نسين جا يوم قدوتي بشكل نسين دبر إن شاء الله من قدو بشكل أسير ورقم هدو بريدار كان أبني إن شاء الله أبسك بابا دبر فني إنما خنا في الليل دواي قوني في إن شاء الله كسيتي أدري كريم فت Cek hotel yang kudu kan? Hotel sih, hotel yang dapat. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. دعوتوتا خينيا إلمان إسلاما kan biyya mararra jirtanuu kan biyya kaayiroo tana keessa jirtanii fi addunyaarra jirtan guutumattuu duraan dursee baga baatii ramadaanaatiin isin ga'e jecha assalaamu alaikum warahmatullaahi wabarakaatuun isiniin jaa arraan tana mana obboleessa keenya qaalii oromoodhaa galmoodhaati jirra. Obboleessi keenya akkuma beekamutti miila lachuutu hin qabu. Miilli lameen isaa fayyaan biyya tana dhufe miilli lameen asitti irraa ciramee awwaalame jechuudha. Saniifuu nama tokkollee ka gargaaru hin qabu. Gargaarsi isaa lammiidhaaf jedhanii gargaarsi isaa nu malee hin jirtu tabiraa. Saniifuu akka isa kana cinaa dhaabbannu dheengaddallee labsa dabarsinee jirra. Isin warri nu daawwachaa jirtan shamarran haa ta'uu, haawwan haa ta'uu, abbootii haa ta'uu, dargaggeeyyan haa ta'uu. Namni rabbiin itti beeku guyyaan boru ammoo anis akkana niin tahaa namni itti dhagayamu rabbi hamtuu kana isinitti hin fidini
obboleessa keessan akka gargaarsaan cinaa dhaabbattaniin akka manguddoo Oromoo Kaayirootti isiniin dhaamsa dabarsa. Warri Kaayiroo keessa jirtaniis miilaanillee dhuftanii bikka tana yoo wayillee qabaachuu baattan obboleessa keessan bira teessanii du'aa'ii gootanii yoo bohaarsitanillee rabbiilleen ajriidha isinii kataba. Aboo xiqqoo qabdaniin akka cinaa dhaabbattanii obboleessa keenya wallaannannuun isiniin jaa. Assalaamu alaikum warahmatullaahi wabarakaatuh. Yaa obboleeyyan keenya ilmaan Oromoodha. Bakka Ramadaan illee kurna boodaatiin isin ga'e isiniin jechaadha. Obboleessi keenya kun haalaan miidhamaadha nu malee hin qabu. Har'a fayyaan isarra geessisu narra illee numa geesse. Garuu rabbiin nu haa fayyisu. Xiqqoo nuti har'aan tana sadaqanne. Har'a obboleessa keenya illee gargaarachuuf sadaqaa illee nuuf taate. Baatiin tun baatii Ramadaanaati. Ramadaan illee kun illee kurna boodaati. Yaa obboleeyyan keenya. Obboleessa keessan kana bira dhaabbadhaadhaa isiniin jaa. Oromoo addunyaa tana guutuu jirtu osoo warra Kaayiroo qofa hin ta'in Oromoon addunyaa guutuu jirtu obboleessa keessan kana bira dhaabbadhaadhaan isiniin jaa. Inni kun obboleessa keessanii isin malee humaan qabu. Isa kana bira dhaabbadhaadhaan isiniin jaa. Salaamu alaikum warahmatullaahi wabarakaatuh. Hanuma ganii an dhaabbata. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أكم جرتن أرموت خينيا خنم بيا أنباتي في مقالا خيرو خيس جرتن هند خيسنو بغباتي ربدانا تنان إسنينجي إسنين جتشادا هل كان إدنا ونقرتي منا خنت ولت رفنيف وبليس خينيا قلمو كان ركب ساتو namni dur beekus ni beeka kan hin beeynes gartee asumaan obboleessa keenya nama Oromoo tokko miidhaa guddaatu itti jira. Miilli lamaanuu muramee jira. Akkuma isinitti mul'achaa jiru kanatti miilli lamaan murame san miidhaanii fi bakki gartee lafeen lamaan itti muramte akkuma manguddoon na duraa dubbatte sanitti sirritti dhibbarraa dhibbatti fayyee hin jiru. Miidhaan ittuma deemaa jira. Haalli gartee baqataan Kaayirootii fi magaalaa tanaatiis hammaachaa waan jiruu fi jireenyaa fi dawaanii fi rakkoon hundinuu miidhaan obboleessi keenya irra jiruu fi waldhaansisaa waan walirra guddaa fi walirra ulfaataa ta'eef jecha dubbiin isaa nurra ulfaattuu waan taateef obboleeyyan keenya Oromoonni biyya ambaa keessa jiran hundi keessanuu dhageessanii waan dandeessaniin obboleessa keessan cinaa akka dhaabbattan sheekootiin as jirtuu fi manguddoon as jirtu yaamicha isiniif goona. وأنا دقي فتنيف غلطوما. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ميلي سالمان كن ينجرو وقع فري فكنا دي بمتجرة نبيتن تندورا سوشيال ميديا اللي نبيتني نموتو خجل مبين ينجرو تندورا اللي غرغرامات تريغرو أمان تنواتك اللي هركانغا بغيرا دوا بربادو تجرا نمني ميلا لمن كمني خبي جروبك آخر سجرو خيلمان كابو akkaataa inni keessa jiru ni gartanii jaan. Kanaaf nama gargaaruun immoo ajrii rabbi irraa argachuudha. Keessattuu ji'a Ramadaanaa kana keessa. Kanaaf obboleeyyan keenya bakka jirtan hundaa'uu. Jara lamaan kanatti goone fayyaa isaatiif tajaajila isaatiif waan barbaachisaa fayyaa obboleessa keenya Galmootiif obboleessa keenya Abdulkariimii fi mucee itti goone Mahmud Ismaa'il jechuudha. Isaan lamaan kanatti goone isaantu inshaallah jala deemee waan inni barbaachisuu fi waan hundaa'u isaantu irraa gaafatamaa jechuudha. Itti aansuudhaan namoota maallaqa kan kennan kaas keessa jiru jira, kan biraa jiru jira. Sheekeen keenya dhaamsa isaaniitii fi du'aa illee gara kanaaf godha inshaallah. Barakallahu fiikum. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. أبليين كينيا خبيا دادا جرتان خلوا جيتان توتنو بكجرو أبليس خينيا قلمو برجرة قلبون كوني أبليس خينيا أبليس إسلاما المعروموتي واني سنجرو جنو أنا موتو أني قرتنا على سواني نتيجو نقرتني الرديبي سني موتو أكا قرتني سنكرنا نما بريس غرغار ربي سان غرغار جي رسول الله عليه الصلاه والسلام دبدي والله في عون العبد ما دام العبد في عون اخي جني رسول الله عليه الصلاه والسلام نما بريس غرغار وجين جرا نما بريس غرغار ربين ان اسافين غرغار جي رسول الله عليه الصلاه والسلام دبدي جاجر سني جچا وني سنين جن بليان كين رمضان باتي خيستي نمني صدقته رسول الله عليه الصلاه والسلام
وكان أجود الناس يا رسول الله عليه الصلاة والسلام لما كان رجعت رجع رسول الله عليه الصلاة والسلام وكان أجود ما يكون في شهر رمضان من الريح المرسلة تجري أرجما ساهو جو رمضان نرفع أكا جايبات تاتين أكا اللي سبب بفتوتي رسول الله عليه الصلاة والسلام باتي رمضان خيست أكان أرجومن جن ونكس توف جنة مال جنة جبريل في قرآن يساوي مراجعة قرآن جبريل يقول نمن قدام نمر دونو خير الجوات ورواتسن وان دران كم اللي في البرباد ورواتسن سنوجت رسول الله عليه الصلاة والسلام باتي رمضان أكان أرجومن جن نتلا يا ورا كسر ربنا وقرقا ورا رسول الله جل ديو ربنا وقرو وبرز خينا ربنا عافيه عافية ربك وربي سعافس يا ربي باتي رمضان خيس دعاء إنك ولم تشجع رجال رسول الله عليه الصلاة والسلام دعوة السائم لا ترد يا رسول الله عليه الصلاة دعاء إنما صومنا أنك ولم تجين أو بليس خينا خلقنا في ربنا عافي اللهم اشفي وأنت الشافي لا شفاء إلا شفاءك شفاء لا يغادر سقما اشفي يا رب العالمين اللهم ربي أذهب منه البأس اشفي وأنت الشافي لا شفاء إلا شفاءك شفاء لا يغادر سقما يا رب العالمين نسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يشفيك من هذا المرض نسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يشفيه من هذا المرض نسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يشفيه من هذا المرض آمين آمين الحمد لله رب العالمين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وعليكم السلام جزاكم الله خيرا شيخ إن قد قال فينا اتيان سوراني دام شيخ تصون دبر سيدورا نمو تلفون كامنا نمو نتوك تكون دولة قال مو كنا قرقالو جرا نمو أن ديسن دفع كواجاتي نمو سنكوش دفع نمو أنا رأي قلي تلفون باس أنا مدولة ما قبل أمر رمت أستوب يا لا تو شيء إن شاء الله نمو سني في اللي دعاء يكونا نمو إن شاء الله كستي بسم الله الصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم بلين كينيا ورين أسير قمتني في ورين كلين سر ندا وجاي تنندنو حواسني كينيا خورمورا خبيجة كايرو كيسي جبتن درت صدركاتو كفارتي dirqama lammummaati dirqama islaamummaati obboleessa keenya galmoon akka guyyaa mudura wal agarree asitti liivii asii viidiyoo isin marree turre guyyaan kun silaa guyyaa baay'ee wal agarru turre akkuma sheekni keenya ustaas joorree dubbatanii haa ta'u namni akka waliigalaatti hin argamne ammaa asirra deebinee labsii isinii dabarsina ammaa asirra deebinee namni hundinuu akka hirmaatu qabu isinii dabarsina baatii ramadaanaa sheekni keenya dubbatee jira kabajaa isin qabdu sadaqaa baatii kana keessa sadaqatuun haqqa isin qabdu guyyaa qiyaamaa namni fiizilli sadaqatee jira nabii alayhi salaatu wasalaam gaaddisa sadaqaa isaa keessatti haa namni guyyaa gartee aduu nama gadhii hattu san jechuudha. Haga asirra irra caalaa sadaqaadhaa ammas anta sadaqa waanta shahiihun sahiihun jedhe nabiin alayhi salaatu wasalaam. Osoo fayyaa qabdu osoo lubbuun korkaraa sin geenye gaafa fayyaa qabdu oduu bololtuu sadaqachuudha irra caalaa sadaqaadhaa jedhan. Ammallee sadaqaan dilii namarraa dhaamsiti jedhan kamaa yutfiul maa'uun naara akka ibiddi bishaan ibidda dhaamsutti sadaqaan namarraa dhaamsiti jedhanii sadaqa barbaachisaa otoo ta'u baatii ramadaanaa keessa sadaqatuun sadarkaa kana qabdi jechuudha. Obboleessi keenya duba eegarabbiiti eegargaarsa eegarabbiiti ummatuma keenya kana qabaa jechuudha. Dubbii wal keessa laaqina agaa. Saniif obboleessi keenya kana eegargaarsa rabbiiti numalee waan hin qabneef cinaa dhaabbachuun nurraa eegama tokkoffaatti uummanni keenya hundi keessaa warri kaahiroo keessa jirtan miilaan dhuftanii laaluulee waan takka koottaate ijaanis argaadha. Akkasumallee warri waa keessaa waan qabnillee du'aa godhaa fi warri waa qabdan ammoo waan qabdan xiqqoo qabdan hin tuffatinaadha. Wattaqunnaa rooloo bishikki tamra timira fottoqee timiraallee yoo taate girdoo sii taate guyyaa qiyaamaa ibiddarraa waan taateef qarshii takkittii qabdu jinee takkittii qabduun obboleessa keenya cina haa dhaabbannu haa wallaanannu du'aa isaa goonuu fi warra waan qabne isin hin jenna. Akkasumallee warra gartee kannate rabbiin guddoo rabbitti haa kannu warra duba obboleessa keenya cina dhaabbate kan rabbiin dajjatachaan bakka haa buusuu fi kannuuf niyyatillee rabbiin khayrii bakka haa buusuu fi akkuma gartee maleekaanu du'aa gootu san rabbiin quraana keessatti dubbatee maa anfaqtu min shay'in fahuwa yukhlifuhu je waan isin kannate rabbiin bakkaan buusaa jee baay'ilama seene maana qasas sadaqatu min maalin sadaqaan qabeenya ilma namaarraa hin hirriftu sun wa'adii duraan gartee seename jechuu hanga feetee yoo baafte dachadachaan bakka san seenti akhiratti sawaabatti harkatta jechuu kanaaf obboleessi keenya kun eega rabbiiti numa qaba waan ta'eef akka lammummaattis akka islaaminaattis hara hundaa nurraa itti cinaa dhaabbannee haa wallaannannuuhi sababa haa taanuuhi du'aa isaa goonuuf isin hin jenna hundi keessanuu galatoomaadha koottaa ijaan harka warri sooshaal miidiyaa beekamtinilleen warri gartee hawaasa if jalaa qabdan hundinuu fofottoqa dhiisaadha tokkummaadhaan nama kana haa wallaannannu rakkataan uummata islaamaa oromoo kun hedduullee haa ta'u namuu ni beena haa ta'u aduma akkas ta'uu
huleen oguu takka banamtee tanaas cufaatuma akkuma duraanuu heddummeessee rabbiin gartuu heddummeessee jira waa hundaa'u ni geenya nutummaa yoo qalbii qulqulluudhaan wacinaa dhaabbannu ni geenya bakka hundaa'u obboleessa keenya kana cinaa haa dhaabbannu warra kannate immoo warra duruu kannate kana rabbiin gartee dajjitee rabbi haa buusuufi rabbiin yaada muraasa isaanii rabbi haa guutuufi dhukkubsataa keenya hunda isarraa eegalee rabbi nu haa fayyisu rabbiin nama hunda ni danda'a imaana qalbii nu haa guutu alaamana keenya rabbiin kheyrii nu haa guutu keesha keenya maallaqa nu haa guutu baankii keenya maallaqa rabbiin nu haa guutu rizqii halaan rabbii hulaa deeyaa ta'ee dhaabbatan qabne tacinnan qabne rabbi isinitti haa banu hundinuu gartee ni beeka yaada namu yaada adda addaa qaba bakka itti dhaabbattu jira bakka isa hoytu jira bakka isa hoytu rabbiin isarraa hooqu rabbiin rakkoo jirtu hunda rabbiin nurraa furu ummanni keenya kana rakkoo itti baay'ate rakkoo tanillee rabbiin irra boodagee rabbiin nu haajuu beelaa keenya beela haa baasu dhukkubsataa keenya rabbiin dhukkubarraa haasu daari rabbiin daharaa haa baasu hadheebatu dheeba haa baasu bilisummaadha rabbii warra biyya teenyatti deebi'ullee rabbiin nu haa taasisu obboleenya keessa gartee nama keessanii namni kun isin malee eega rabbiiti gargaarsa rabbiiti malee isin malee hin qabu namuu waan qabnellee kottaa du'aa godhaaf isin hin jenna baarakallahu fiikum assalaamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullahu khairan guddaa galatoomaadha obboleeyyan keenya akkasumatti warroota laayivii gubbaa dhiyeessan namni 50 yookaan 60 san rabbi jecha nama 50 akkasitti inshallah namuu nam takka qofaaf sheer godha inshallah namuu nam takka qofaaf sheer godhaati inshallah ummaan teenyallee nga inshallah dhaamsa hawaasa guutuudhaaf akka hawwanitti akka shamarranitti akka dhiiraattis maal akka godhuu qabnu inshallah dhaamsa gaawwan bismillahir rahmanir rahim والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم أشرف الأنبياء والمرسلين يا ربي توكل دعائي قرتي سلا غوتي شيكوتي فته دام سلي سينما فته وننين أني دام سيسام بودان كبوك هواس ورموتتي أك هواس بيجتنا خيس يروتتي نما توكومي نما وليغلي على غلا نما كغلمو خنا خد أيو ولد درمني ولا نتشوني دندينيا ونتتي سننجرتو يا أرومو يا هوان كينيا يا شمران كينيا واني ربي سنك واني قرتي خيشا خيسا نجرو ربي اسم بيغا وان قبدن تفياتي سنين دلقتني في الدن وان بيرون قبدن فياتي سن قبدني بيتنا مراسل نتك ابن فياتينا مراسا فياتي سنين اللي ربي سنر رام فوريني أكب لي سخين يقل مورا فوري ربي سنر رام فوريني وان قبدني ننتتائنا دا وصو برنجن وصو أرنجنتي سغليتي نتنا دقيسني سغلي علماء دقيسني درمت دا قوتا لا قلمو وان قبدنين غرغارا وربين سنين بيخون أكا قلمو والآن وان تنان سنين دبرسا تيسنين لالنا سلا أجري غرتي باتين تون قبدو لمان سنيمي أنمو يا مچنين أني سنين قد إقو قبدنرا قدو قبدنرا غرتي قرشين تقولي دفتو مالكا قدادا أكا ولرا نفني أكا درمانو هواسن أسكي سجرولين هواسن لمي ورمو خبيجة برو جرولين خاكم سما غرتي بيجنو بيجتنا على غرتي خواما وان نور اللي ويار كاكبولين أكلمي أروموتتي أكنو درمتان وبليس خيني خنا كدت اتدبيتي ورد أجايتي قبدان كسوشيال ميديا الدنيا رجلو وروامي كغرغارو دنديسن اسم بينا يا أرومو لي في تنالالتني أكنو سني أمانة ربي ندرمت دا قلمونو والآنا قلمو كانو لالتن نتلي وري خايرو جرورين وصوبي جبرو رت اللالي وان قمنو رت كانو درمتن وان المان كيسن ياتشفتن الراقو داف وهما قبدن الراسلا وان اسن قبدا وهم درا ربي اسن كنتا قبدن الرا اكا قلمو قد دنتنان اسن دبرسا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ورمو ندر مدى جزاك الله خيرا قد داقل تومي بريان سلاما لكويسي وبريس خيني قلمو اللي نتشرتي سيني خايمي جرا اكسمت اللي لكويسي خيالي اتشكو باجرا اكسمت اللي وروتن نانو عدد جرا خيسافو بيوتن عربا خيسا سعودي تو إمارات تو قطر تو دبي تو بيوتن هون دخل سوري جرتن أكاونتين إثيوبيا أشرت سنين خامسة جرتي أشرت وان دنديسن أشرت خيسا ندربو دنديسني قالتو مالا هون دخل سرو بكتو الرابات يقول ربي سبحانه وتعالى سنين فاخايو ونقدان فيان فايا فيا ربي سنكرت سنبرت ربي سنين عادي سنين جنة رغم ربي سنين تجارة نمني nyaanne dhuyne fiine fi sagaraa dheene ol deebine haajati nyaabahani ol deebu jira obboleessi keenya kun waggaa afur guutuu akkanarra jira fayyaan tun ol deemaa jirti ammallee hono miiluu kun asitti ilaa asii gurraachomee jira wallaansa fadhaa waa akkaatti jiraatu qaba waan du'aan buteetu barbaada kanaaf obboleessi islaamaa akkanii fi hin laafifne obboleessi keenya keessaafu warri kaayiroofaan ijaan dhuftanii agartee laaltanii yoo waan biraa dhabdan du'aa godhuuf sirriitti jiraatu lamada warroottan beektan keessaa deemtan keessaafu warroottan biyya Awustiraaliyaa jirtan warra amma laayivii jiru jira warroottan Ameerikaa jirtan warra amma laayivii jiru jira warra Kanaadaa jiru warra ammas keessa jiru jira rabbii keessan sodaadhaatii hundi keessanuu waan rabbii isin bira kaaye obboleessa keenya kan ni beektan keessaa warri kaayiroo deemu isaa fayyaa deemu isaa wajjin olii gad fiigee tajaajila hawaasaatiif waan hundaa'u deemu harkaa jirtanii harkaa turtaniisi kanaaf inshaallah laaltanii qofa kan usne
ها بوليس خيني خوني يرو دل دو وادا غرغار سي لي غافتا ميجر إسا ميتي خبرال لي غافتا ما توري غدا لي غافتا متني مالي في ربي توري خن سيني كن فيا ربي سيني خن سير لي فرشو نور لي فرشو ندي خنا ان شاء الله وبوليس خيني خنا اغتي تو اني كنتو فني cina dhaabbanne isa kana haa wallaannu haa tajaajilu siin jenna namoottan gartee isa kana godhe irra deebi'an mallee obboleessa keenya muceedhaa fi jaalli Abdulkariimi hundi keessanuu galatoomaadha waan kana gartee dabarkaa rabbi siin haa godhu mee ammaan tana waan irratti arganne kana gura siin buufneeti san booda inshaallah adii rofaat dhaamsa qabu dhaamsatee addaan isin galchina inshaallah mee galtan alhamdulillah rabbil alamin kun kula sadii fi dhibba sadii shintam amma harkatti argannee jirra harkan ugee jechuudha namootni qaban warrootan نيتني سجلني خجنا نور كان جيل ثاني إن شاء الله عند سنة تجد مرة سنة ربين هاقوتو جنة أم ترى بالراكب وخير ولا فارب يحفظه ورمضان هم كبر الكتب بنو هاقول ورمضان كبوانا الكتب بنو هاقول رحمة رمضان ورا الكتب بنو هاقول عرارة رمضان ورا الكتب بنو هاقول أم ترى بسين راكب خير ولا فارب بسين حافظ فيا قتر بسين ياخن الماكس المان في رب بسين هاقول هورتي في رب بسين هاقول هورتي تجيب تقيس أمري ولا خارب بسين ياخن عرباك سور المقرتي أمري ربين كثير رحمة ربي هاقول والرجل أمري بالخارب بياخنو من قدو بالخارب بياخد شيكن بالخارب بياخد درجيس خالد درجيس بالخارب بياخد خدي رب بياخد خدي نقدم قدو رب بياخد خدي نقدو رب بياخد خبيا رب رب بياخد خالي ما رب رب بياخد ورا دنيا قدل شو بالخارب بنواخد ورا قدل شو بالخارب بنواخد وار رمضان ورا قدر بنواخد شمران كنجرب بياخد كيس هوا كنجرب بياخد كيس تكا كنجرب بياخد كيس قدا كنجرب بياخد كيس ونو قدام فيا بليس خنيا ربي فيا قدر بياخد نو أمة ربي هذه بيسوف أمة ربي هذه بيسوف جه رب الرهاقوت جه رب الرهاقوت خلنا رب تياخن خلنا رب تياخن ورئيس كيس يتخان هم رب يسرد رب ياخن خن قبل رب تياخن خنية رب نياس رب هاقوتو ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار آمين سبحان ربك akkasi gaa inshallah akka manguddoottis akka hawaasa walii galaattis akka hundattuu isin bira gaawwateesi gargaarsi obboleessa keenya hundi keessanuu firratti gartee qabaadhaan isin jaa wajjizaakumullahu khairan asirratti umurraa galatoomaadhaan isin jenna ammaaf qarshii kuma sadii fi dhibba sadii meeqa dhibba sadii fi shantama inshallah deeroo kana akkana egaa namni dhaamsa qabu jiraatu dargaggeessa keessa jammaan as keessa geetan hundinuu warri nama gargaaruu dandeessan namuu afaan haa taanuu fi namuu gartee dhaamsa kana fuunee lafa dhiisuu qabu osoo hin ta'in dhaamsa kana fuunee hawaasaan haa geenyu isin jenna dargaggeessa jiru yaada dabarsu jiru السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته وبليان خينيا وبليس خينيا قلمو بيرد أبطو رقمنا وامتي أكا قومي منقودوتي أكا هواسا كايروتي أكا هواسا أورومو مراتي ورين بيا مباخي سيرو في ورين بيا الله يروس هندوما خينياو وبليس خينيا بيرا هادا بنو خيساهو دوران درسي ومني أسوى جيران ومني كايرو دا وفيا كي جالالو إيجي جالال لبودمو waan nu dhageeme si bira dhaabbatuun dirqama keenya bahuudha qabna. Warreen waamicha kana dhageessanii haftanis ifirra quba qabaadhaadha. Warreen dhageenis dhageyaadha. Bobbaan gargaarsa obboleessa keenya eegallee jirra. Obboleeyyan keenya asirratti dubbatamee Abduu Karimii fi Muceen irra godhamanii jiranii. Akkasumatti nuti isaan booda dhaabbannee dirqama keenya bahuudhaaf isinii dhufna. Akka nu jala awwaattanii dhaamsa keenya. Khayisaafuu shabaabni magaalaa tana keessa jiru akka harka laattanii waan qabdaniin akka bira dhaabbatan akka dhuftaniitis ilaaltan dirqama obbolummaa warraa qabna dirqama oromummaa walii qabna dirqama islaamummaa warraa qabna wanni tokko nu godhe baqatummaa biyya namaa keessa jiru kana kanaafuu tokko taanee harka tokko taanee obboleessa keenya bira dhaabbannee obboleessa keenya wallaanatuun dirqama keenya ta'a fayyaan faayate oromooni dhukkubni kun boruu narra gayaa anis boru hawaasaa mudachuu hawaasaa fuula hawaasaa dhaabbachuun oolu osoo hin taane nama keenya kan dhukkubsane olii qaqqabnee obboleessa keenya tajaajiluun dirqama keenya ta'a. Dirqama baqataa kaayiroo ta'a. Obboleeyyan keenya immoo warreen hiree biyya sadaffaa rabbiin godhee biyya tanarraa deemtan ammoo warra baqataa kana keessatti rakkate akka bira dhaabbattan akka nu gargaartan miilanumaanuu gaawwaamicha gama keenyaati. Akkasitti assalaamu alaikum warahmatullahi ta'ala wabarakaatu. Inshallah warroottan qilleensa jettan obboleessa keenya Ahmad Galoo Kajoo doolaara 50 ta'ee jazaa'ullah khair. Allahu akbar Allahu akbar. Guddaa galatoomee obboleessa keenya lakkoofsa keetii fi bikaraan argite nu barreessa inshallah. lakkoofsa keenya asirratti nu ergi inshallah barakallahu fiik meeqa obboleeyyan bira namni biraa illee hin jiru namni biraa ifqabaa rabbi qabaa rabbiin gartee guddoo bakka isin haa buusu warroota ifqabuu barbaadan inshallah
waan xiqqoo doolaara 10 maan taane qarshii 10 maan taane loomiin 50 nama tokkotti baadhaa jan nama 50 immoo salphaadha kanaafuu inshallah waan qabdaniin sodaatinaati ifnu qabaa isin jenna obboleessa keenya ka doolaara 50 qabe Ahmad Galo jazakallahu khairan guddoo rabbiin beeksisa abuusu jabaadhu inshallah lakkoofsa kee asirratti nu as ergi takkaa'u nu qunnamis hin jenna jazakallahu khairan guddoo rabbiin beeksisa abuusu mee bariin inshallah namni biraallee keef qabu jiraate if qabaan namni dhageeyilleen inshallah namni 75 as keessa jirtan kuni inshallah walii dabar isaati dhaamsa kana obboleessa keenya kana akkaniif wallaan nu taasisaa inshallah barakallahu fiikum adiira maal jette gari galatoomaati dhaammanneeti obboleessa keessan akka cinaa dhaabbattanii wallaannattanii lammiidhaaf akkuma jaamutti galmoon akkuma keenyatti miila isaa lameeniin dhaabbatee dalagachuu ture biyya meeqa tarkaanfatee galmoon takka nama fuula namaa dura dhaabbatee namarraa waa kadhatee miti rabbiin gaahiree isaa tana godheeti arraan tana miila lameenuu dhabee taa'u jira ilmaan oromoodha namni rakkoon akkanaa hin mudanne hin jirtu rabbi isinirraa haa qabu ammoo akka cinaa dhaabbattanii obboleessa keessan nu cinaa nu gargaartanii akka wallaannannu tanaan akka abbaa tokkotti akka jaarsama oromoo tokkotti isinitti dhaammadhaa salaamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh boontuu takkitti harar anis dhibba lama fi qabette jiini taatu doolaara taatu hin beekne waa hundaaf waan ifu qabde kana waayitu gootee beeti lakkoo isa nu sirgetan inshallah boontuu takkitti argamee lakkoo isa keetillee asitti nu ergii bikka nu ergiteefillee nu himi xiqqoon ati kannatte rabbiin guddoo siifaa naqu yaada muraada kee rabbi siifaa guutu hamtuu takkallee rabbi sirraa haa qabu bikka ati deemtutti rabbiin si cinaa haa dhaabbatu bikka teessutti rabbi si haa milkeessu bikka kannattullee rabbi si haa milkeessu bikka dhaabbattuttillee rabbi si haa milkeessu bikka dalagattuttillee rabbi si haa milkeessu rabbiin si haa tiisu maleekaan rabbiin uume si cinaa haa dhaabbatu akkasi gaa'ii nama obboleessa keessaniif arraan tana sadaqattanii jirtan isin cufaa'u rabbi sin haa milkeessu hin jaa rabbi sin haa milkeessu waan baatiin ramadaanaa tun qabdu rabbi siif haa kennu isiniif haa kennu rabbi sin haa milkeessu assalaamu alaikum warahmatullahi wabarakaatuh jazakallah khair adeero Ahmad Galo Saudi Raje rabbiin gaa guddoo sibira rabbi haa guutu sin jenna hamtuu rabbi sirraa qabu Samir dhibbataka Samir illee dhibbataka inshallah barakallah fiik guddoo rabbiin bakka si haa buusu inshallah jazakillahu khairan boontotilleen jazakillahu khairan rabbiin guddoo bakka si haa buusu warroottan biyyoottan adda addaa keessa jirtan warroottan dhaabsoo bira ga'e hunda keessanu kannatillee rabbi haa milkeessu kanillee rabbi haa milkeessu bakka tun irraa baate immoo guddoo rabbiin subhaanahu wa ta'ala ni qaba bakka isin haa buusu isin jenna inshallah tuufaa kan inshallah mallee namoottan biraalleen namni biraalleen ka jiroo jiraate maasha Allah tabarakallah gari adeero akkasuma na caqas akkasuma na dhaabbadhu ammallee wanni niin yaalmaan oromoo islaamaa warri biyya tana keessa jirtan warri kaayiroo keessa jirtan abbootiin afooshaadha afooshaa awwadaay afooshaa karramillee afooshaa dirree dhawaa afooshaa calanqoo afooshaa dadar akkuma jirtanitti afooshaan biraalleen taniin maqaa hin dhawin yaalmaan harargeedha afooshaa daaroo labu afooshaa habroodha afooshaa galamsoo afooshaa carcar guutumatti afooshaa mi'eeysoo ta mi'eeysoo ta asaboot ta diida waaleed obboleessa keessan galmoo cinaa akka dhaabbattaniin obsaa fi kabajaadhaan isinitti lallabadhaa akka abbaa oromoo tokkotti baatii ramadaanaa tana keessattuu baatii tana keessatti kurnan boodaa kana akka dhaqqabattaniin isiniin jaa assalaamu alaikum warahmatullaahi wabarakaatu rabbirraa waa bitadhaa magaalaan jal'aabni ka ilma namaa qofaa miti jal'aabni ilma namaa loonii fi kanarraa bitatan jal'aaba rabbirraa ammoo duniyaa fi aakhiraadharraa bitatan daddafaatii namuu daddaftanii akka jal'aaba rabbii dheeyxanii waa bitattaniin obsaan labsa kana isinit dabarfadhaa assalaamu alaikum warahmatullaahi wabarakaatu ajeero galatoomii itti aansuudhaan dhaamsi jiru kanuma dhaamsannee jirra nuti wanni isin biraan geenye haga hin goonee jirra
أبان فيا إسا ربي سبحانه وتعالى ربين ها فيسو جتا hundi keessanuu waan ifnu qabdan lakkoo isaa achirra gubbaa jira lakkoo isin biraatti lensiina jira warri kibraa jettaniis akka waan isa keessa darbuu dandeessaniif isin jenna hundi keessanuu guddaa galatooma maal jetta akkasumatti afooshaaleen irraanfadheedha afooshaan irraanfadhee jira afooshaa gursumii jira afooshaa diidawaaleetii jira afooshaa watarii jira dhiifama naa godhaa awwadaayis jeetiin jira haramaayaattis jeetiin jira tokkollee addaan hin baafneeni afooshaa jimma afooshaa wallagga afooshaa sikkoomando guutumatti ilmaan sikkoomando eessa jirtan ilmaan jimma ilmaan wallagga ilmaan walloo bikka jirtanitti yaa ilmaan oromoodhaa dirmadhaa obboleessa keessan areeratti qabadhaa baatii tana keessa dafaatti dirmadhaa assalaamu alaikum warahmatullaahi wabarakaatu haa galatooma adeeroon dhaamsanaan bifanne itti aansuudhaan wanni isin bira kaadhu akka hawaasa keenya kabiitina keessa jiru keessaafuu hawaasni keenya kabiitina keessa jirtan dhaamsi isin bira kaadhu namni tokko yeroo amala keenya sun dhiisnee ammaan tana osoo lubbuu qabnu osoo fayyaa qabnu odoo wallaanamuu dandeenyu obboleessa keenya haa wallaannannu booda abaluu akkas seenee fiiguurra ammoo osoonii fi wanni taateen ta'in bira dhaabbannee wallaannachuutu irraa gartee dubbii fi maal jenna seenaa fi maal eegeen gamoodaatiin odoo cingeenye obboleeyyen haadha qabannu booda immoo silaa gaafa sana akka isaaniirra ammaan ta'in hundi fi gargaaree irra sawaaballee nuu qabdi siin jaa galatoomaati hawaasni keenya kabee adda addaa geessan dhaamsa kana kaboodalee dhaga'uu teessan inshaallah akkasitti dhaamsa kana bira nu gaa'enna itti aansuudhaan mee isallee galmoollee waan jiru hawaasa kana amudurlee isa gargaaree turee fi akkasumatti illee hagaraalee isa gargaaruu taa'u kana mee galmoo akka galmootti maal jaan dhaamsa maal qaba. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya abboleen kiyya galatooma baga na bira dhaabbatan ammallee na bira dhaabbadhaadha dhukkubni kiyya kun dhukkuba jajjabaan na jira akkasuma egaa baatii rabadaan mubaarak inni isin jaa hedduu takkanaa galatooma. Akkas egaa inshaallah dhaamannee jirra abboleen galatoomaadha. Asmaratti xumurraa yoo rabbi jee namoota sagaleen tun bira dheeyte hundi keessanuu haa xiqqaatu haa guddattu waan qabdanii cinaa dhaabbadhaa. warri kaayiroo keessaaf immoo dhuftanii ziyaaruun isirratti haa jiraatu sin jaa jazaakumullaahu khairan. Assalaamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.